Kau mau belok kepala? Ini mah antar itu tinggal betul. Belok kepala betul. Dia usik kita. Wah, dapat mana angkat tu? Angkat berapa? Anu itu tidak nolak saya. Jijjiirame antana. Gadda keessa jirta? Gadda guddaa haasaan jira wallahi. Balloon kun haa tu'atu walummaa itti siin dhaabbatu maali? Balloon maaduu balloon abbaa ilmaaniiti. Abbaa ilmaaniiti? Ilmaan rabbii guddisaa bara. Laa rabbii guddisa dhufa. Duraa rabbiin sababsa daa'ee malee inni kun bara inni kun itti nyaatee bara afaan harka kaawwatiin ijoolleen guddatee Jireenya bara. ballooti fadhaati ammaati garuu waan takka firaan argitooti. Jireenya kee yoo feetuuti? Jireenya kee fadhuu. Hangaatu jireenya kee feetuuti? Jireenya kee isin fadhaa jireenya kee akkanatti fadhu haala kana. Yoo balloos baastee siirii baantu tana dhiiste sumaan fadhaan dhuguma. Maaliifin siriin barantanii sadiin dhiisa waan inni baasa kana maallaqa meeqan baase? Gatiin Ibraan kaaba yoo sikijee malee Ibraan takka bitamuudhaaf doolaa 500 bal maal taateeti? Tati gaatee jiru 250. Dawantu. Amma do'a kanaaf jecha dirqama balloon duu qaba. Ballooni. Balloon warri Yoo do'aan san si deebi'a malee. Isaa fi dawaatii nu bika takkatti qaamni takkatti awwaalama isaa garagara fuula deebifnee laa. Dhiis waan akkanaati. Abdii hedduu nama gaddisiisa wanni kanaati. Akkasumatti fidee baharis makaddaa isaanii godha jechuudha makaddaa isaanii. Meeyyata. Namaan hin godhaa dura godhamutti akka jirtu hin beektu. Maaltu na godhan? Ana bari fabdattee tiree booju bari. Adlaa lama rabbi hojii fabdattee rabbi ilaal nama siirii godhu wajjin jiru. Nama siirii godhu sheexaanaa wajji jira malee rabbi godhu. Anniin barde malee eenyutu ni uumame siirii. Rabbi irratti if dhiisee siirii fi maarreedhaan deddeemu hin deddeemne jechuudha. Akka balloo kana fa'aa amma rabbi wajji jira jechuudha. Ayyee balloo rabbi wajji jira jechuudha. Anillee nama rabbi inni wajji jira jechuun danda'a. Layyina maaliif jennaan ifamaneetiin inni osoo ati abbaa siirii ta'uu kee beeku ka addunyaan tun guutuun sirraa sodaattee hin dhaqinaan jaan ifamanee si dhufe rabbii gaditti abdii wanta kanaan godhu jee. Ati bara nama meeqaafuu gaafa gartee sira baallama qabdee kanaa bira dhaquu dadhabdee jira jechuudha. Arammoo dhiirummaa ishee dhugaa sitti dabalee wal qunnamne akkanumatti garaan bulchuu jeessi natti dhufuu sanaati. Meeqa irraan kaaftooti? Hin dhuftu ati osoo mana bira taate baallama qabdee fi silammaa haajaa fardii jettee hin dhufte jechuudha. Nama keerin godhu hin dhufne. Ati yeroo si deemu sitti gosoon telefoon akka gartee nama bishaan jirutti garaan kun bulchuu si jeesuma na jalaa utuu sun dadhabne. Sanna hojii teessituu. Osoo dhufuu deddeemoo jechuudha. Akka halkan manaamaan gartee ati iyyitoo si godhaa jechuudha. Manaamaan iyyaa bultu gartee. Abdi eto gaji. Amma dhufee oomishee. Dhuftee bire saniifuu jechiisa kanaati. An abbaa fedhee sitti hin dhiisu. Caaltuun ati ilaalama wal beekame. Mee waanuma caaltuu kanaan siima ministeera sii guutuu kana Meena himiyaa'oo. Caaltuun ilaalama qulfii maallaqa balloo. Waan ati tarakkabsiistee akkasii qulfii si kan nite san. Mee isii san amma qulfii fiti maallaqaan laalati. Maalleeni san nama isin geesteef hin beeku. Maallee san baddooraa lakkuun 12 bara. Nama isin geesteef hin beeku. Cinaa nama isin kanniteef cinaa nama isin si biddeen hin beekan. Mee kun akkasii miidiyaalee isin. Abrummaa addaati yaa. Mee deemu qulfii san irraa fuudhii maallaqa laal. Afati isin achi irratti mucaa dhamaa tokko bira kaayatiin sippi daawwa isin mana dhaabbiidha. Naffi diikoo. Walitti reetiin jiran caaltuma san balloo biraa deemnaan taabdi abdi qacaca abdi akka fedhettiin janajjanee akkaan fedhejeeni harkaniin fuudhaa caaltuudha namtittiin akkanatti waa hunda walillaa jirtu isiidha amma isii walitti reetiin jarri akka wal godhu waliin kan daawwannu ta'an qalma sagantaa teenyaan daawwadhaan faana turaan afeerraa teenyaa warri nuuf rakkachaa jirtanis warreen nuuf jecha hedduu takka cinqamaa jirtanis galatooma ulfaadhaan isiniin jaa humaatii miti anas dhufu hiyyaafis furmaatuma macaattuu haafituuti hogguu caaltuu fide gaa jarri akka wal godhu. Hangaatu ta'esan boosta warra laalta. Maayikingi ta'esan dhugumaan maayikingi hangaatuun arra raayigala maayikingi dhuguma godhadha. Kootu nuti biyya jee baate dhagee wayii. Kootu fi maaliif ati nuti biyya isa kootu mee. Akkuma addaan dhaabbate immoo maali mee ta'e nuti fiiraa fi diinagdee adoolaa jira beektaa. Maal fi maaltu maal. Anamma ifi jala lameen fedhan jechuudha yoo isin gartee waan adda addaa gartee takkitti tanaaf fayyadamu mukaan darbaadha. Maali. Beektami? Maaltu maal. Ijita kana deemta ijita kana jechuudha. Maaltu maal ta'e. Nama na bira keessa. Maali as bira taa'e qoree qaban. Maal jechuun obbali. Kan mee na bira kaasee. Gizee jettu. Maaliif intala na bira keessa? Hai dhuftee gaa. Maal jechuuf intala na bira keessa narraa kaasee. Maaltu. Bas narraa kaasee. Maaltu malte. Kalaas intala na. Maaltu malte rakkoon. Maal jechuun intala na bira kaasee. Maaltu maal ta'e. Amma isi bidee amma isi. Laa intala feetu akka feete gojjaase. Nanda kaloon. Stressii waa'ee isii guutuuf siime. Waa'ee isiin qabdu guutuuf siime. Amma gaaf sitti fuula taati waan gartee isii dhageessee intala sodaadha. Ana sodaatee qabaare. Obbali sodaati namaa qabaachuu fidii sun Ilma namaa sodaatu hin jiru zabalaan naarratti malee maalaas kamaatti maalti amma. dhageessa. Waan gootee siimaa osoo Maaliin godhe maal dhageesse hoo. maallaqa balloo
Nallee bal'oo. Gaafa dhuguno. Amma isin maal jette? Maallaqa bal'oo kan hin eeggate qulfii si gaafa dhusan hundaa'u waan raashinaa malee haasan eessa jennan deetii isin dur telefoona jabeeffateeti risaalaadhaan namatti waa irraa jirti. Maallaqa ji'a tokko $800 fuutee namaa kan ittiin ajjettee jiru. $800 arabticha tokko. Isa sani kannite. Hayyee. Akka ittiin hundi risaalaa sun hunda niin qaba jawwaalli yammaaf na bira hin jiru malee. Risaalaa iskiriishii godheen narratti ergenillee. Ati agartee jira. Edaa ati oguu raashinaa bitadhaa jettee gabbaa suni waa Anaan kuufi harkuu dhabuu ati. Qoyeen eessatti nama kenna eessatti agartan anaa nama kennu amma yoo maallaqaa mana kana baase. Maallaqni bira kana buubaannaan qulfii fuudhii amma agarsiisi. Maallaqa as baasaan ilaalla. Hayi atillee itti dabalattee nama lama taatanii dhuftanii. Maal jechuun? Maal jechuun Nama lama taatanii dhuftanii maal jechuudha? Qabeenyi bal'oo wanti takka inni isin haftu hin jirtu kanatti sirraa fuudhan. Mee wallaahi jee abbisee harka. Sumuunii takka nama. Ati amma qabeenya yoo gaafatu tolata nagamma. Barammaa dhiiga salmuun na yaa'u jira bara. Maasi Ati immoo nu dhugaateetti haala jirte moo waan kijibaati amma dhiiga mata muraa taate hoo. Yoo faradaa taate isin dura taate sitti hima. Gaafa dhugul fi Akkuma qabu waan ta'e kuma qabu tuni faraddi malee. Ati fi faraddu. Faradaa amma duuba faradummaatti mataa kan dhugumsan ati dhugaa waan ta'eeti. Waan ta'e kuma qaburra. Ta YouTube asitti kan ni teessi. Eessatti? Hai. Ati. YouTube. Mana hunda akka kan nu jirtan. Bas deemaa jira gudura. Taa'utti hin jiru na beekanneen bakka Bahar Suufiyaanii. Abdi Oromooti malee hundoon hin beekatamaa waan ati hojii godhu jirtu guutuu takka takkatti hin quba qaba. Ati agarteetti dhuftee himtee jechuudha. Maashaallah sun caaltu manaa banna ol kaatee nama naaf deema silaanu anuma agartee silaanu. Sumaan argimatu mafi caaltu Ati tun kaayyoon hojii qabannee achitti hojii teenyee qorii takkatti hojii teenyee jechuudha. Qorii waa aadaa waliin qabannee jechuudha. Nam beekaa deemtanii isin hojii reetan. Ati illee harka yeroo xiqqootti milkooytee hiyyaa dullacha kana asii lafaan dhooytee asitti immoo noo kana itti hodhoote. Tagaji. Ati illee qabeenya kana fudhuu qabii kanallee kana raashina godhu isin sibira deemaa jiran. Hogguun qulfii biti hin jedhu eeggatti. Qulfiin tun hin jirtu nan jette jechuudha. Eeyyuu qulfiin hin jirtu ni baddeen cabsinaan siin jee. Akkamitti baruu hin taasifan jettee jiru. Miilaan qollofte moo yeroo harkaan qollofte jechuudha. Sitti deebi'ee jechuudha. Hayama baay'ee fideenan sittiin kan nuumaan jettee jechuudha. Amma ofii ishee hin jettu waa inni akkamitti si argan. Hayi fidii maallaqa amman arguu qabaa namni haruma nama gaafatee haruma namaa kan namni. Ati bashuu Maallaqni kun maallaqa taa'u jiru maallaqa dalagee fiduu obbale. Maallaqni taa'u jiru dalagee fidus nama dakhalu. Maallaqni mana kana keessa taa'u duuba ammumaan tana nama gaafatanii ammumaan tanatti keessa nama agarsiisu hin taane. Ati yaani maallaqum san barbaada dhuftee Ammoo maallaqa maaliif barbaade dhufa maallaqa raajaan qabnu obbale maallaqa ajaarraa qaba. Ni daballa. Edaanuu baarii wanni ijoollee hundumti maallaqa sana adeemee ergineeti akka ijoollee achii gartee maallaqa bal'oo kanaan gurraa gartee guddisatuudhaa fi kanuma nyaachisuudha jechuudha. Dandeenyaan baaroo maalii fi ijoollee guuree gartee oromummaadhaaf gartee boomasaa nyaachisanii maallaqa. Beekaatiin siinjaa baaritti kan inni abbaatti kan inni siimeemi. Bahari kennite jirta. Afaan akkana dubbii. Baar waa'ee maallaqa waan qabnaa fi baar wajji argine dhuguma siimuuf. Dhuguma siimuuf naaf baar guyyuu ijoollee fuudhu. Wajji jedhee nyaata. Hangaatu afaan lamanatti naasiin kasara. Aboon eebbicha asiirratti kan inni sitti himeemi. Laala reefu bahar jettee amma reefu bahar maali jettee. Baariin goomatiin baarirraa bu'eeti. Amma tajaajila maasaa. Bahar yoo isa. Amma xaliidhaaf kan ta'e. Beekaatiin sirraa dhodhooisu jira. Mataa keessi facaasa namtichi inni sirraa baarirra sirraa jijjiiru jiru kan dhukkubsiisu. Maal boo mataa facaasaa mi? Qawween isaa yoo ta'e waan baay'ee deebiti waan taasisan. Abdii kana waan taasisan beektan. Yaaboo namticha sii mitiiti. Culullee samiirra deemtu akkana ollaaleetu lafaa buusu sanis. Amadani. Mee fidiretti mee itti mana nageessi raqama sana kan dhufan. Amma nuti si keessan barbaannaa si fi siin dhankoota. Hokkee isaa qabeetiin sibira fidee akka laatu. Yoo inni qabee lafaan si tume oo. Baaldoo kaayatiin isaa akka inni sibata godha jechuudha. Atu wayi waaju deemtee ati. Ani moo anaa gootami. Wallahi sana warqitee. Qaalicha maal biraa godhaawu? Lakkuma. Maal biraa godhu silaa maallaqa itti kannine. Maallaqa itti kan dubaannaan ati afaan hin qabdu afaan Oromoo ni beeka. Nakkan ni jeen kan malaala haadha. Maallaqa kama. Maallaqni san jiraannaan as baasaan agarsiisa. Nabira kaatanii maallaqa. Maallaqa akka fuutanii beekna baleetti finaansiiniiti. Amma kanaan narmaa us jeenan akkanatti ijaanuu ishee arguun danda'u. Wallahi seechaan kabaju jira. Annama akka keetii kana yaabbatee qaruu aguugooti. Wayi ani ilaandiin sirraa jiraa mi barbaanna. Soo gartee ati kan jibatti himtu taate jechuudha. Wallahi ragaa ati jedha qodaa qoreetiin si qeensa sirraa guura. Anamu. Rifeensaan guguwaa isirraa guguwaa. Guguwaan nurraa. Faradeen beeku waan ta'eef. Okay, nagee sirriin ta'e biraatiis. Akkattiin hojii dubbadda malee gajjeen dubbaddu leenaan dhugumaani. Irraa naqaba waan sanammaa. Yoo irra geessanatti kan irra geetii waan san. Gurbaan sunatti kennee hojii.
Yoo inni jiyaanan gaatu miti ufa. Yoo inni natti kan hin Ati yoo gurbaa kana kan maallaqa kan usat Gurbaatti kan hin ejee Rifeensa tokko tokko ol baasee ilaan gara rifeensa dhabuutiin tokko tokko sana godhate. Badeen xiyyaataana yoo naqaltee Abdeetu jawwaala isii fuudhiti. Teekistii isin namoota ammataa kiyyisii teekistii na barreessaa ture. Ilaal isin mataan isii teekistii irra barreessiteeti. Telefoona. Hogumee gaa jechuun misaalaan na barreessitee hoottu naan jette ammaan tanaaf dina bireen jiru naaf balloo bichaadhaa dafi kon naan jette. Dhugguun dhufu ol seenuu dadhabe dhuguma rabbiimuudhaaf dhufee ol seenuu dadhabe akka tokkoon tatte. Kanaas abdumaa jooniin goltee seenee hojiitiin firraa. Deebi'uuf illee dirqittiin nama yaammaddee namni na deebisa dhuguma rabbiititti. Mataan kun na diree akka tokko na dudukkubee deebi'ee leennoo caaltuun mataan isii gizee meeqan saalaa annanaa barreessiti. Boobar gizee ati as hin jirre baarsuu fi mataan isaa as dhufee deebi'aa bara. As dhufeeti ol seenuu namni hin danda'u waan ta'eef qeeta nagaa siiricha siiriidhaan laayixanii. Saniif namni deebi'e malee namni akkas laa isin nu barreessitu nuti qaata dhufnee balloo baasne. Isintu na barreessaa jira haanii dhufnettanii laal namni tokko jaalatee dhabe maal lamaan jaa yaani waan biraas irra haa sanuma narra haa hojjetan malee. Maal dhufu ayyoon hin fedhe sitti hin dhufu. Maal asii godhanii dhufanii dhufettee na dhagachaa sanis dide. Yaa waan himtula. Amma ragaa ati yoo daafa bira gani jiraami. Arragaa dhibban qabu. Ragaa dhibba qabdaami. Ati nagaa akka maalan ragaa maati maalan ni jira amma. Ayi waan ni jira malee. Maalan ni jira. Ni jira. Kain agarsiisa. Deembilee duuba maali maalan ni kanin si gaafa duru maalan kun ta'u miti shoo ittiin hin dhoosi. Injiru siin jechaan jiru baran. Maalanni ni jira niin qollofeen siin jee. Qollofee ammoo maallaqa kana gumaa balloo waan kaballuunis waa hunda dababa baasneeti akkasi qulfillee ni badde ni cabsinaan siin jee. Malee maallaqa mana kanaan Gumaa balloo tu qopheessitani. Waan hedduu qopheessina barbaannaan. Maallaqa masaati gumaa isaa godha binni. Isin kun sammuu lafa buutanii isa uummata fayyaa hin qabne isin warra biyya wanta kana gootani. Tamam uummata sammuu lafa bu'e. Uummata gaafa daa'ima sammuu lafa bu'e. Ani immoo abaar. Amma namtitti tana. Fuula isii osoo hin balleessine. Namtitti dabbalee gaa hin wallaallan caaltu. Abbale caaltuu fi cabsi haa godhoo fedhe. Saajjalli siin sufaatu nabaarii teekis ta'a dhaabbaatu waan nama godhuu dhiisu. Yaa boo maashaallah asirraa kaasee gaangee fi dhalaan tagartee amal qabdu wayii jedhanii inumaan amal qabu kaas baqaadhaatti mana akkasii jiru wayii jedhani. Gumaa ballooti. Gumaa balloo qopheessite yoo nan keen kafa. Nama amal qabu inshaallah isin jabduudha. Amala ishii numarraa achiin godhatta fa'a. Waan inni sinirraan ittiin godhadha. Waan namaatu nurratti afaan dhibba Bareedu maa bareedu bareedu bas deemee jiranii. Ati nama kana bareeda nama kaba baadanii. Garuu warra siriidhaan addunyaadhaan nama ofuumi. Anoosaan sirii Sitti ati sumatti hin goonu sirii matu magalee. Anoosaan sirii isinitti hin goone abdi feetu no godhiiti. Sirii malatti addunyaadhaan siif caaltu dilees hin godha kala. Asirii sumatti hin goonu. Yoo caaltu fuula fi dura dilee goote. Anaadha mana keetti ta'e mana kana keessa ni jira. Yoo caaltu as dura deemu baatte ani nama wajjin jira. Amma firaan oofu. Abruma adda dhufe yaaboo. Oofi nirraa Abruma adda dhufe. an caaltu nirraa oofi. Maaliif sababni wal faama hamma afaan oromoo Maal sun wal bitanii. faamaan? Maalis irraa balleessuuf balee. Maal jechuuti? Mee wal faama afaaniin afaan wal faama. Silaati maalis irraa balleessan. Wal faama mee isin biraan dhaatuchi deema. Silaa maalis irraa balleessan. Waan irraa balleessiteef jinni dhiisiif. Ati gumaa balloo kofala. Inumaan dalti tun hin qaanfattu. Balloo kofaan uffataan dhiyoo si gattaa. Wal dhaabu faati maal ta'an gaatu. Hangatu dhaabu. Annitti dida walaa keessaa hin Akkana gaafata. dhaabu. Akka akka keessaa maal irraa keessa maal irraa keessa. Hojii hojii Miila kanaan afaan Dubbii kun dhaabu. Haati kudee afaan Dhaabu dhaabu. Hangatu dhaabu haa. Nagara irraa deemanti. La la la. Aboon dhaabbatu beekanaa dubbii. La la la. Akkasii miti. La la la.